Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota jabboota biyyooyyaa babaaruu isiniin jennee jirra. Guyyaa har'aa maal qabatte jettanii dhufuun keessa waan hin oolledha. Wannan qabadde barnoota ajaa'ibaati. Barnoota nu hunda keenya hin fayyada jedhee yaadudha. Maaliif barnoonni kun isinis isin fayyada waan ta'eef akka itti fayyadamtan abdii guddaa isinirraa qaba jechuudha. Barnoonni kun liinkii YouTube akkamitti Facebook irratti fe'anna yookaan Telegram irratti fe'anna akkasuma wantoota hedduu irratti fe'achuu dandeettan irratti hidhachuuf jechuudha. Akkaataa viewun keessanii fi subscribing keessan isiniif guddatu jechuudha. Sirriitti isiniif guddata jedhee ittiin amana ittiin abdadha. Maaliif jechuudha waan ofii kiyya argaa jiruuf jechuudha. Itti fayyadamaa isiniin jechuu barbaade. Amma kallattimaan akkana hordoftan abdii isinirraa qaba. Barnoota cimaa isinii ta'a. Akkasuma diskiripshinii garaagaraa jalatti liinkii YouTube keetii kaa'achuu fi akkaataa YouTube kee dafee itti si guddatu barnoota guddaa siif taajee abdii guddaa irraa qabaa jechuudha. Maaliif barnoonni kun waan baay'ee bareedadha. Itti fayyadamaan affeerraa kiyyaa asumaan gara barnoota isin dabarsa. Osoo barnootatti isin hin dabarsin dura warri jabootu subscribe hin goone subscribe godha. Warri ammoo subscribe gootanii jiraattan like share gochuun nu hordofaan affeerraa keenya. Egaa hordoftoota keenya maal fa'aa akka barbaachisu waa hunda liinkii fi diskiripshinii jalatti akkamitti akka diskiripshinii jala liinkiin kaa'amuu fi akkasuma akka feesbuuka jala liinkii kaa'achuu itti dandeenyu isin hubachiisuu barbaadaa jechuudha. Liinkii jechuun faayidaan isaa maali jedhee namni gaafii yookaan of gaafachuu kana gaafachuu danda'a. Liinkii jechuun waan baay'ee bareedadha. Isa kana jechuun liinkii jechuun kunis liinkidha. Akkasuma kunis liinkidha. Amma liinkii jechuun isa bulee kana YouTube yookaan viidiyoo YouTube jalaa qabdan gara Facebookatti geeddaruu yookaan gara YouTuberaa diskiripshin jalaa fidachuu jechuudha. Telegiraamii, Instagramii fi akkasuma Facebookaa fi diskiripshin YouTube jala kaa'achuu dandeettanii jechuudha. Inni kun waan baay'ee barumsa bareedadha. YouTubein keessanii fi viewun keessanis subscribe fi viewun keessan haalan isin guddataa jechuudha. Kanaaf asumaan gara barnoota isin dabarsaa hanga dhumaatitti viidiyoo kana na hordofaan affeerraa kiyya. Egaa yeroo jalqabaaf eessa akka dhaqxan na hordofaa. Yeroo jalqabaaf YouTubera kee jala deemtaa. YouTubera kee haala kanaan gadi tuuta. Haala kanaan jala seentaa. Your channel ka jedhu tuuta. Ergas booda YouTuberri kanaa jechuudha. Warri subscribe godhin illee asumaan subscribe godhuun kun hojjabbootuuf jettanii maqaa kanatti barreessitanii subscribe gochuu dandeettanii jechuudha. Viidiyoo barnoota tokko waan ta'ee barnoota dinqisiisoo jalaanii argattan jedhee yaada. Akkasuma viidiyoo walaloo akkasuma wantoota garaagaraa jalaa daawwachuu dandeettanii jechuudha. Inna amma liinkiin jennu sun kunoo kanaa jechuudha. Amma na hordofaa seeran amma asirraa barnootatti duuna waan ta'eef sirriitti na hordofaa. Liinkiin Facebook ama fakkeenyaaf meekamaa fudhadhu walaloo harmee ka jiru kanaa fudhadhu. Bakka kana gadi tuuxan tuqaa kana argitanii tuqaa kana gadi tuuxanii erga tuqaa kana gadi tuuxanii booda as jala share ka jiru jira. Yoo barbaadan save to playlist ka jedhu kanallee gootanii gama playlist illeen hidhachuu dandeettanii jechuudha. Okay, ammaaf share malaalla share gadi tuqeen jira. Na hordofaa hanga sadumatti share yeroo tuuxan copy link ka jiru jira. Copy link ni argitan jee yaada. Copy link kana gadi tuqattanii jechuudha. Osoo gadi tuqin dura amma linkiin kun akka maal fayyadu isin hubachiisuu barbaada. Imo jalas yoo kaachuu barbaadan copy link gootanii Telegram jala yoo kaachuu barbaadan copy link gootanii
messenger jala leo barbaadan copy link gootanii karaa kanaan jala kaachuu dandeettan akkasuma Facebook fi description YouTube keessanii jalallee kaachuu dandeettanii jechuudha. Mee itti haafufnu copy link garuma gattuqa. Okay, na hordofa hanga isudumatti copy jedhee jira kunoo jala kanatti ni argitan jee yaada. Amma as keessaa baanee gara linkii kana kaayannutti deemnaa jechuudha. Okay, Facebook seenaa nama fakkeenya Facebook irratti hin godhadha. Fakkeenya Facebook irratti hin godhadha. Okay, haala kanaan gad deemtan haala kanaan. Okay, dhiifama. Laal yeroo Facebook keessan keessa seentan kunoo wanti akka itti waa barreeffama wayii hin jirti. What is on your mind jetti isii gadi tuutan jechuudha. Okay, what is on your mind ka jiru kun daalachatee dhufe amma akka duraa sanirraa bakka kana harkaan gadi qabdu harka keessanii nyam gootanii gadi qabdu. Fakkeenyaaf na hojii qaqqaban amma fakkeenyaaf yoo harka keessanii gaqqabdanii gaffurtan sakandii takka gadi qabdanii gadi furtanii okay barreeffama lama dhufa clip board ka jiru fi pastor ka jiru dhufa. Clip board dhiiftanii pastor ka jiru kana cuqaastanii jechuudha. Okay. Okay, videoon amma anachi linkii kaayee dhufe sun dhufee jechuudha. Linkiin kana waan barbaadan asirratti itti dabaltanii fakkeenyaaf waan barbaadan itti dabaltanii linkii kana Facebook irratti fudhachuu dandeettanii jechuudha. Fakkeenyaaf like share godhaa jechuudha jedhee fakkeenyaaf waan amma itti dabaladhe isin hordofaa isin argitaniif amma akka kiyyatti jechuudha. Okay, gubbaa kanarra post waan jiru jira. Yoo suuraa garagaraa itti dabaluu barbaadan asirra ni jira. Garuu suuraan isin hin barbaachisu. Ammaaf isin post ka jiru kana cuqaastanii jechuudha. Okay, walumaan ilaalla. Kinoo laala. Okay, kinoo amma as jalatti maaltu isinitti mul'ataa jira. Kunoo viidiyoon amma achitti like share jee post godhe sun dhufee jira jechuudha. Linkiin kun namoonni hedduun yookaan hordoftoonni kan Facebook akkasuma warroonni Facebook fayyadaman hedduun dhufanii linkii kana gattuqanii YouTuber kee like subscribe fi views guddisuu danda'a jechuudha. Kanaaf barumsa bareedaadha itti fayyadamaa jaa. Inni biraa warroonni keessodhaan gaafii nagaafatan gaafiin isaan nagaafatan waa'ee koomantiiti. Koomantii akkamitti YouTube koomantii YouTube akkamitti barreessuu dandeenya warri jettanii keessodhaan nagaafattan kunoo asumaan gabaabsee isin argisiisa jechuudha. Koomantii fakkeenyaaf amma eenyuma jala السلام عليكم تبي تتخلص من الروتين وتحقق تقريبا 7 اوكي انا ما نموتوكو جلا سيني جالجي اسنا كارسي جمعت لكم خبرة 14 hanga dhumatti hordofaa warri koomantii warri keessodhaan nagaafattan fakkeenyaaf koomantii yuutuubii as dhuftanii jechuudha. Koomantii yuutuubii okay dhiifama. Koomantii yuutuubii kinoo koomantii yuutuubii as koomantis ka jiru kana agartanii comment ka jiru kana gadi tuutan comment. Okay, amma as jalatti ilaal warroonni amma koomantii gurbaa kanaaf kaayan remember to keep comments ka jiru warni jira jechuudha. Isuma jala gara gadaanutti add a comments ka jiru kana gadi tuutan jechuudha. Add a comments yoo jedhe fakkeenyaaf jabaadhu yoo jechuu barbaadan waan barbaadan jettanii isin barreessuu dandeettan. Waan barbaadan jettanii barreessuu dandeettanii fakkeenyaaf anamma akkanuma jee isin argisiisuuf waan ta'eef haala kanaan barreessee jechuudha. Koomantiin keessan sun dabree jira jechuudha. Kun amma jabaadhu ka jiru dhufee jira. Haala kanaan itti fayyadamaa jaa. Barnoota guyyaa har'aa asumarratti dhaabaa hanga barnoota biraatti walitti deebinutti
galatooma isinija warroonni jabootu subscribe godha like share godha galatooma isinija